Hoogganaa mootummaa godina Jimmaa keessatti osoo jaartii namaatti walqunnamtii saalaa dalagaa jiru bakka tokkotti ajjeefame. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa Shamaa harka fuune guraandhala 14 ji'a bara 2017 egaa kabajamtoota keenya namootan hedduudhaafis fakkeenya yookaan barnoota kan ta'u yoo ta'u isinis barnoota irraa argattu keessattuu warroonni bultii qabdan abbaa warraa qabdan hedduu isin fayyada koppiliinki sheer gochuu hin dagatina. Taateen kun kan taate godina Jimmaa keessatti kan ta'e barsiisaa Tazarraa jedhama dhalataa Wallisoo Beddellee Biiraa keessa kan hojjechaa ture yoo ta'u yuunivarsiitii Jimmaatti deebi'ee yuunivarsiitii Jimmaa keessatti qaxaramee osoo yuunivarsiitii barsiisaa jiru guyyaa tokko akka tasaa ta'e gara manaatti deebi'ee haadha manaa isaa kana waan hedduu shakkee jiruuf jecha haadha manaa isaatiinis gara hojiin deema guyyaa kanan dhufa sa'a kanan dhufa jedhee osoo itti himneen dura gara hojii isaatti qajeelee haaluma kanaan shakkii waan qabuuf jecha makiinaa isaa fageenya irra dhaabsifatee gara mana isaatti wayita qajeelu wayita kutaa irriba isaatti ol seenu haati manaa isaa yookaan jaartiin isaa hoogganaa isiitii wajjiniin wal qunnamtii saalaa dalagaa jiru. Barsiisaan Tazarraatis wamaa hin dubbanne dhaabatee osoo ilaalaa jiru namtichi kun dhaabbiidhaan rifateetii ka'ee barsiisaa Tazarraa kana hadda keessa rukutee barsiisaan kun wayita kufutti shugguxii lafaa fudhatee barsiisaan Tazarraatis namticha hoogganaa haadha manaa isaa kana ajjeese. Haaluma kanaanis haati manaa Tazarraatis erga utaaltee hulaarraan bahu jennaan qabee ol deebise namtichi kun maal siitaa jedhee wayita gaafatutti fira kiyya fageenyarraa dhufe jettee deebii deebisteefi wayita deebistee kaatu kanarraanis osoo hin hafinitti gadda hoogganaasii kanatti dhagaame osoo gaddi jaarsasii isitti hin dhagaamini. Barsiisaan kunis rifaatuudhaan kan qabu yoo ta'u jaartii isaa kanas aariidhaan gadi fuudhee hadda keessa rukutee ajjeese hoogganaa isiitiif isiislee walitti qabee ajjeese. Manni murtii godina Jimmaatis barsiisaa Tazarraatti hidhaa umurii guutuu murteessanii jiran. Osoo akka yaada keessanii barsiisaa kanarratti murteen kun kennamuu qaba moo gadhiifamuu qaba bilisaan jettu mee yaada keessanis kennadha. Namoota hedduudhaafis barnoota kan ta'udha. Hooggantoonni mootummaatis faayinaansii keessa warri hojjetan warri biirootis akkasuma namoonni hedduun waan akkasii irratti bobba'anii jiran kan jedhu komiin kakaa jira. Mootummaanis dhimma kanarratti nan qoradha jedhus deebii ammallee hin kennine.